السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبيجمتوتا حردوفتوتا شانالا FM تكنولوجي نجي ربي بكا جرت مرتي اسنجلا هادي مويتشا الراس فيديو تكان سيني قبل فيجورا واي تكنولوجي فيديو الراتون أكما قرتن واي موبايلي تنياتي والقبطة موبايلي خيس اللي واي إيموتي والقبطة يجورا خبيجمتوتا حردوفتوتا خين إيمونغا أكما بيتن يرو أما خنا نما هدو فايدا ما يجورا بيا علادي في بيا خيستي ولي بالبلو لا فيجورا أكسون بيا خيس اللي فايدا ما جرا يجورا خيستو رغودان وري إثيوبيا لا إثيوبيا خيس اللي وري أوروميا خيس اللي وري هرركي بها يجورا خبيجمتوتا حردوفتوتا خين إيجا همنا إنه أرونين إسنجرسي سويدي ما يجورا واي إيمو خيسا هيتشتي وان إيمو رتي ولي إرجنو يجورا أكمنتي akka namni san qoftiin arkuu danda'u namni sanuu yeroo arkee booda akka raadhaamtu yookiin akka haqamtu akkamitti goonaa kajoon qabadhee isin dhufee jechuudha. Viidiyoon kun akkuma isin tuttuqee jechuudha keessattuu warra jaalallee qabdanii fi warra icciitii haasawatan jechuudha sooshaal miidiyaa irratti baay'ee isin barbaachisa jeetiin qabadhee isin dhufee jechuudha viidiyoo kana. Kanaaf hamma dhumaatti nu hojii toraa irraa fayyadaman afeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota osoo viidiyoo teenyatti seeniin فيديو خنا لايك قدودان يوتيوب الجوريزمين وبلاين كيسمن هدو برا كانوا جوف لايك إنه خنا يسرنجن أكسوما channel خنا سبسكرايب قدودان يمكن أنا بقدا جد بيسا نتيجة فيديو له تكنولوجيا دي والكبتان تنين كنا تي تنين برو هدو وان تندينيو هندا تلاقيني يسري كوبيس نيجي أبديك أبناء يجودا ولين جرا فيديو تانية هيجا خبيم توتا هردوف توتا deebinee dhufneeti jira. Mee xiqqoo yoon isin adda babal'isee jechuudha waa'ee viidiyoo har'aa kana waa'ee iimoo tokkummaa isin jee iimoon ammoo yeroo ammaa tana hedduu fayyadaman jechuudha warri Itoophiyaa keessa jirtan fa'aa jechuudha. Kana yeroo jennu maaliif viidiyoo tana qabadhee dhufe yoo jettan iimoo yeroo waa walii erginu jechuudha fedhu teekstii ta'a fedhu sagalee ta'a fedhu viidiyoo ta'a waan fedhu jechuudha. Yeroo namni san arkee booda akka dhabamtu akkamitti goonaa jechuudha. Kuni akka maaliif nu fayyade jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo namni sagalee takka nutti ergee sagalee san dhaggeeffannee guyyaa biraa akka tasaa fuudhee iimoo keessa seenee sagalee san yookiin waan san dhaggeeffatee waan biraa uumamuu mala jechuudha. Saniifuu namni san akkamitti meeseejii walii erginu sun jechuudha. Yeroo xiqqoo booda anis dhagee inni yoo dhagee achi booda akka haqamtu akkamitti goonaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota kaniin qabadhee isin dhufe. Kana godhuudhaaf kallattumaan gara iimoo teenyaa seenna. Hayya kabajamtoota hordoftoota keenya mee fakkeenyaaf lakkoofsuma kana yookiin akkaawuntuma tanatti meeseejii erginu jechuudha. Meeseejii gizee erguuf yaallu asumaan bakka meeseejii tan gizee to'ine asirratti akkuma agartan jechuudha mallattoo ida'uuti jira bakkaan harkaan qabadhe tana. Gizee san kilik goone akkuma agartan secret chat kajoo jira jechuudha. Secret chat kun wanni nu fayyaduuf akkuma reefu isin jechuudha. Viidiyoo saataatu, teekstii saataatu, footoo saataatu, sagalee saataatu wanni nuti iimoo irratti walii ergine yooniin ani erge namni ani ergeef san dhaggeeffannaan akka haqamtu jechuudha. Sagaleen teenya yookiin iccitiin teenya akka alan baaneef jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf nu barbaachisa waan ta'eef secret chat kajoo kana kilik goonaa jechuudha. Akkuma agartan fuula kanaa kana nu dhufaa jechuudha jechuudha. Gizee fuula kanaa kana nu dhufne meeseejii itti barreessinaan jechuudha abbaan fedhe hin argu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan secret chat aja'u kana jala jechuudha self destruct after viewed akkuma agartan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Unable to copy, share or screenshot. Screenshot godhuu hin danda'u, share godhuu hin danda'u, copies godhuu hin danda'u jechuudha waa walii ergine sun. Yeroo xiqqoo booda namni san agarraa ni badaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma ija teessaniin agartan jechuudha bakka hamma xiqqeeyyaa kanarratti. Kanaaf nu barbaachisaa waan ta'eef asirratti hamma fakkeenyaaf hello jennee yoo barreessine jechuudha namni san agarraan cal godheetuma keessaa haqa jechuudha. Haqamnaan abbaan fedhan argu helloodha dabarte jechuudha. Hayyeegaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoon har'aaf isinii qabnee dhufne kana fakkaati. Viidiyoon tun akka irraa bashannantanii itti gammaddanii irraa fayyadamtan abdii guutuun qaba waan ta'eef warri laayik godhuu dagattan irra deebinee laayik godhaa isin jenna. Akkasuma warri sabskiraayib dagattan sabskiraayibii irra kaayaa isin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya isin dhibdu waan taateef. Hamma viidiyoo biraatti wal agarrutti yaada qabaatan akkasuma gaaffii yoo qabaatan gama koomentiitiin nu gahaa nagaya rabbii keessa nu jiraadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.